abdii guddaa qabu. Jaalattee jibbitee yoo ati dhageeffadhu kanasitti hima. Yoo ani gurra qabeera raasee siin finne gurra qabeera raasee yoon uummata dub asi godhee uummata duratti sin dubbisnee anaa miti. Isa itti aanu ammoo isa itti aanu dhageeffadha. Rame isaati callisee Amantiin isheetti aadatta qoyme ati isheen dubartiidha to'iraadha maal kan ta'utti aadatta qoy maal kan ta'u miyuutii qabatu Oni disni yoo adu muitu waan badu. qabamu miti ati maal kan ta'u isheerratti aadatta maal isheerraa barbaadde maal isheerraa feete okay waan irraa fedhu sitti maa dhageeffadha. ishee بالبلكية كسان جرو سمية ورجلتها من هذا amma laal ka gootu tokkoffaa ustaaz Booniyyee illee kalee galgala ustaaz Maammaa Bayaan illee kalee galgala nama tuuyyuu viidiyoo isaa naa erge jiru. Ufeetuma mana Booniyyee itti raggatee deemu. Miyuutii qabadhu Raggataa poolis. jammaree jira jechuun illee Mayyaan kanaan illee Booniyyee. mana kiyya dhufee jira. Viidiyoo naa erginaa jedhu. Dhageeffadha. Raggataa jammaree jiran illee anammoo isaan kabaja. Ammallee yoo asirra jiraate ustaaz Maammaa Bayaan sheeka keen kabajamaa ulfaataa si kabaja. Dhagee si kabaja. Okay. Daraggatuu irraa osoo dhaabbatte an viidiyoon lakkoofsa tokkorraan kaa'e tokkoffaan kakaatiiti kan lammaffaa ka'een nu akka itti aanu hin beeku. Dhugaa isinitti himaan maqaa dhawwaan hin barbaannefamu. Akkasuma DJ Taragaaga warra as keessa jiran keessaa warra miseejii tuquu hin barbaanne warra miseejidha. Abo Bona dagay. Da yuza na bantay na dagay sa. Na dagay sa. Wan sama jincarana kennun dandeettan yaal tokko maali. Wani jeeti tarraki di siti ade nicho amma Mayyaa DJ ti ante nicho tu no beleti teti wani tane ratti wani godu di sifrai. Jazbante ni nama kamiti kabada Islama to komia. DJ jarra Wani kan tane dubbata. ni amma ati wani godu sifuru tarjete tu wani jen tarrak jeniti. Bakka kamiti kabada jarra. Jarra kan dubbata. Wani tane no fin wani tane wani jen garu anamo wan fete godi meana. Yo wani tat wan fete takara ya wan fete godi. Dis bakka si gaafatu jira. Miira keessaa bahe DJ ati miira Dhiifama naa keessaa. godha gee takka carraanaa kenname. Ishi dubbadda Sumayyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaa jirtu? Jirra baga nagaan dhufte. Alhamdulillah. Boonii akkami fayyaadha? أي مكان الحمد لله Ayyee ani gaafii takkan sirraa qabdu. Tooktikii fi feesbuukii feetaa? Peejii kee feetaa? Ayyee. تيجي في كان في روق أفهمك taate hayyee. Nama kana wajjin asirratti baatee yaa'ii godhuurra wallaahin yoo namicha kana dhiifte ani kan koosii fallaadha. Tokko asitti naa qabadha. Lammaffaa irratti dammoo ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubartiin amaanadha jedhe. Nuti amaanadha. Dubartoonni waama xiqqishuus muddamtee waa balleessitee hedduu namas amanna. Wannuma harka keenyan goonutu deebi'ee too booddee isaa dammoo badii nutti ta'a. Kanaaf dubartiin haadha. Dubartiin obboleettiidha. Dubartoonni haadha saabotaati. Dubartiidha kan deette ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf please warri dubartiitis dubartii taatanii harka namatti hin qabinaadha. Dubartii siin miidhina warri dhiiraati illee jechuudha. Sababbiin isaa nama iccitii namaa sattaree wallaahi Rabbiinis iccitii kenna sattara. Ittaan sun nuti ilma namaati wallaahi guyyaatti waa hedduu dalagna waa hedduu balleessina afaan keenya waa jenna komantiidhaan waa jenna. Kanaaf intalti kun intala kaleessa amantaa islaamatti dhufteedha. Waa hunda caalaa obboloota musliimaa kana obbolaa taasisatte ilma namaati ni balleessa ilma namaati miidiyaa kanarratti baatellee waa isiniin jechuu dandeetti. Isin tuquu dandeetti, isin cabsuu dandeetti. Garuu Rabbii yeroo kamuu toobaa akka gara kiyyatti deebitan jedhee nu eeggata. Ilmi namaa moo aybii nurra barbaada. Kanaaf jecha yoo Rabbiif ergamaa Rabbiitti amantan obboloota musliimaa intala kana dhiisaa. Warri dammoo peejii isheellee jalaa fuutanii dubartiidha namadha namni waa namatti barreessa. Peejii ishee harkaa qabnaa akka feene goona jettanii warri yaaddanillee wallaahi murtiin harka namaa osoo hin taane harka Rabbii jira jechuudha.
kan nama uumellee kan nama jiraachisullee rabbiidha waan ta'eef boruun nuti eessa akka geenyullee hin beeknu waan ta'eef heejiidhaan hin asfaraarra'inaa. Heejiidhaan asfaraarra'uu osoo hin taane badiin keenya maalidha? Maal dalagannee fuula rabbii deemna jedhaati of ilaalaa. Quba shanaan quba takkitti namatti qabdanii arfan gara keessanitti deebite sana ishee ilaalaa. Yaa boneeti yoo namichi kun rabbiif jecha waan kee sii deebise haqa kee sii deebise sii deebise. Yoo siin deebisne waan atiin achi keessaa qabdu nan si asfaraarraa yoo jedhe ilmi namaa sin jiraachisu. Siifi rabbiin gidduu kan jiru qulqulleeffadhu malee siifi ilma namaa gidduu yoo badiitti balleessitee jiraatte nama dhiifama gaafadhu malee fedha namaa jala hin deemini. Yoo sii kenne yoo siin kennine ofirraa dhiisi. Ajandaa kanas dhiisii cal jedhii taa'ee barnoota kan kee baradhu sin jedha. Warroonni immoo ajandaa kanarratti dubbachaa jirtan yoo dandeessitan murtii murteessaa yoo kennuufii danda'e namni kun obboleessa keenyadha. Tarii waan biraallee waliin qabaachuu baannu yoon ilaalutti nama musliima fakkaata. Namni waa hunda caalaa laa ilaaha illallah kan waliin qabu qabeenya caaludha waan ta'eef obboleettii kee musliimadha. Yaa obboleessa kiyya yoo kennuufii dandeettellee kenniifi iccitiin baasa yoo jette moo iccitii namaa baasurra iccitiin kiyya maal inni jedhi hara jidduu keef jidduu rabbii kan jiru qulqulleeffadhu siin jechuu barbaada. An xumureera dhaamsi kiyya kanumaadha nagaatti naa tura. Assalamu Galatoomi qoy Sumayyaa waalaikum salaam osoo deemin dura gaafii takkasii qaba gaafii osoo hin ta'in like namni nama akka keetii kana hin yaanne namni nama akka keetii kana hin dhageenye nam takkayyuu hin dhaga'u osoo isheen fedhe dhufe osoo manni barumsaa irratti ijaarame hin sirraayu waan taateef akkuma amma nagaan haasoyitee yaada kee dabarfatte kanatti obboleessuma keenya kana kama abbaa ajandaa ta'e kana isuma waliin haasa'i. Nagaan namni nama akka keetii kanaa garaan laafne nam tokkoyyuu garaan laafu waan ta'eef namni ajandaa barbaadu silaa waan nama dhagahaa miti itti haasa'i. Please jedhiiniti garuma musliimummaatiin illee itti deemtee garuma feeteen akka dubartiititti illee itti dhiyaatte yoo sin dhagahin nama hin dhaga'u kunoo ammuma itti haasa'i. obboleessa keenya mee nutti dubbatuu hin dandeettanii? Danda'a keessan. Salaamu alaikum. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Keessan na dubbisiisu muyya. Keessan maalidhaan sin dubbisuu danda'a? As Facebook waliin TikTok kiyya kana kaboonii jedhu kana. Carraa argatte fayyadamtee yoo si waliin hin haasa'iin kijiba taati malee keessaan teekistiidhaan yaada ofiillee akkasitti bahachuu hin dandeettu. Yoo immoo dhuguma keessaan waliin haasa'uu barbaaddellee lakkoofsa kee kenniif malee ati amma TikTokii isii yoo barbaadde teekistii isiillee dubbisa. Siin ajjina biyyiidhaa dhala obboleessa kiyya dhageeffadhu. Kanatti dhuftuu booniyyee wajjin natti dhufuu dandeetti. Nama lama taatee jechuudha. Dubartii yoo dhiiratti dhuftee nama lama faan dhufti dhiira tokkotti. Kanaaf ajnabiidhaa nama lama ta'anii natti dhufuu ni danda'u. Rakkoon qabu abbaa manaa kiyya faanaan sitti dhufa irratti isaaf jira. Abbaa manaa keen saalfadha beektaa dhiifa manaa godheeti. Kanaafuu. Gara ilma namaa saalfachuudha rabbiin ofii ofirratti sodaatutti caalaa bara obboleessaa fi. Amma walumaa galatti baran nama miine. Wanni guddaan si beekuu qabdan jarana daawwaallee sirriidha. Beeknaa hundi kennee hin dhageeffanna. Ani zaalimtoota mucattii tana mataa gubbaa koranii deemaa jiran kanneen eenyuyyuu dhufee wanniin eenyuyyuu harkaa fuudhuu hin danda'u. Garuu yoo isaan qofti tasgabbaanii dhufanii keessan dhiifama na gaafatan qofa isaan if beekan waan ta'eef akkasitti laafaaf. Amma jaarsummaa kana dura qaamni sadaffaa waan kana keessa akkasii nu barbaadu. An tokkoffaa ka wajjin haasa'uu barbaadu qaama sadaffaa tokko hin barbaadu booniyyee qofa. Booniyyeen gara keessatti dhuftee na dubbisuu qabdi. Isiin lakkoofsa kee kennii maali naan jetti. An lakkoofsan kennu lakkoofsa kee fuutee namatti kenniti waan ta'eef asirraan naa dubbiftu bakkitee ammoo fuudhee geessu anatu beeka. Kanu. Ayyo obsimee yeroo takka boonii. Wayyaa. Ati Tiktokii fi Feesbuukuma kanaayyuu dhiistee fi kabiraa banachuu hin dandeettu. Sumayyaa waan siin galuutu jira bar Sumayyaa waan siin galuutu jira. Obboleessi kenna isii miti bar ka doorsisaa jiru. Warra isii biraa mistira qabanii kan inni doorsisaa jiru. Ayyee. Sunis barakkoon qabu sababbiinsaa inni iccitii namaa nan baasaa yoo jedhe wallaahi rabbiin inni kan namaa yoo baase rabbiin wallaahi nama fuulduratti sobiratti isa qaanessa. Si galee
Gocha kana rabbiin isaanii sodaanne ta'e yaa godhu dhiisaa rakkoo. Aboo maal godha kijibaa tortoraa calma jeetu Sumayyaa waan nama Dhaggeetta DJ. Aboolaa isa dhageessaa. Waan iyyattu si jiruuti. DJ wajjin dubbatu diiganna danfaan. ilaa walaa dhageeffatu. Yeroo ati dubbatu diiganna danfa taragaaga DJ. Daja atin cingkamin idif. Me boni ya tilal tak kundi kesan uzan. Manamati akkasin ta'ini wallahi natil manamati humaa tokkos hin fidduu humaa tokkos naman gootu waan hubattu keessatti ilaal. Atiin amma lubbuun jirta miti daqiiqaa shaniif booda lubbuun ta'e fuula rabbii dura deemuu dandeetti hin beektu baru osoo akkanatti fokkortu jechuudha. Amma daqiiqaaf sakandirra jirtu sanarratti keerii dalagadhu namatti sin addatisni wallahi wabillaahi waa takka hin fiddullee jechuudha. Wallahi waa tokko hin fiddu obboleessaa kiyya. Namni huma tokko naman godhu wallahi. Bonii isaa ta'u namoota shirkiidhaa ta'a.